Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya bakkuma jirtan maratti nageenyaaf jaalala isiniif hawwineeti kan nuti jirru. Baga birraan isiniif bariite, baga birraan nuuf bariite. Barri kun kan gammachuu, kan jaalala, kan tokkummaa nuuf taasisu isiniin jenna. Kaayyoon maltiimiidiyaa immoo sagantaa isaa haala bareedaa ta'een isin biraan ni ga'a jechuudha. Marree sagantaa keenya hadhaatiinis keessummaa qabadheetiin jira. Keessummoonni keenya sigaa hojiiwwan birraa urgaanii fi yeroo garaagaraallee hojii adda addaa irratti bobba'anidha. Keessattuu birraa waan urgaa'u hojjetu yeroo jedhu birraanii fi uffannaan aadaa birraanii fi egaa barri haaraatiif akkasumas ayyaanonni garaagaraatiif uffanni aadaa wal faana kan inni deemu. Kanaaf egaa uffannaa aadaa keenya jechuudha diizaayinii adda addaatiin hojjechuudhaani egaa yeroo ammaa kana hojii gaarii hojjechuu irratti kan isaan argaman jechuudha. Eenyu faadha isa jedhuuf immoo egaa waa'ee dhaabbata keenyaa qarcaanshee ispoonsara keenya Plaatineemii waan ta'eef isa hordofnee kaaneetu gara keessummoota keenyaatti kan deebinu ta'a jechuudha. Anaaniyyuu akkasitti miidhagsanii babbareechanii istuudiyoo kanatti akkan argamu kan godhan isaanii eenyu isa jedhuuf walitti deebina. Ispoonsarri sadarkaa Plaatineemiitiin sagantaa kana ispoonsar nuuf godhe dhaabbata daldala buna qarcaansheetii. Dhaabbanni kun egaa hojii aantummaa uummataa hojjechuu irratti kan inni argamu. Buna oomishuudhaan buna sadarkaa isaa eeggate kan sadarkaa biyyaallee ol kaasuu danda'u gara biyyoota alaa 23 olitti erguudhaan ekspoort gochuudhaan akka biyyaatti dhaabbata qabatee jirudha. Dhaabbata gaa saayitii guddaa saayitii 63 ol saayitii bunaa jechuudha kan kanaa ol kan qabudha. Egaa dhaabbanni kun kan inni beekamu akkuma duratti kaase aantummaa hawaasaatiin keessattuu bu'uuraalee misoomaa garaagaraa guutuudhaan bishaan daandii manneen barnootaa ijaaruudhaan egaa dhaabbata galateeffatamee jirudha. Dhaabbanni kun waggaadhaan hojjettoota isaa ni onnachiisa ni gammachiisa warra hojjetanii hojii gaarii galmeessisan immoo ni badhaasa jechuudha. Egaa qophii keenya hadhaatiin keessummaa yeroo kaayyoo nu ta'uudhaan immoo kan istuudiyoo keenyatti nuuf argamanii jiran yeroo ammaa kana uffannaa aadaa Oromoo egaa haala bareedaa ta'een diizaayin gochuudhaan hawaasa keenya biraan bal'inaan kan ga'aa jiran egaa dargaggoo Fitsum Ayyaaloo fi Abbabach Damsee waliin ta'anii kunoo istuudiyootti argamaniiti kan jiranu. Egaa dargaggoo Fitsum Ayyaaloon jedhee obbo jechuus nan danda'a garuu gara sana sichi jedheetanii egaa baga nagaadhaan gara istuudiyoo keenyaatti dhuftan. Baga waliin hayyee egaa isin yeroo ammaa kana uffannaa aadaa mana huccuu aadaa Firaa'ol jedhamutti egaa uffannaa aadaa garaagaraa diizaayin gochuudhaan hawaasa bal'aa biraanii ga'uu irratti kan isin argamtanii. Keessattuu wanti haaraan yeroo garaagaraatti isin biratti kan inni argamu baay'ee namatti tola. Warreen uffannaa aadaa diizaayin godhanii hojii guddaa hojjetaa jiran keessaa isinis warra tokkodha jechuudha. Mee haala kamiin kan isin maamiltoota keessan keessummeessitan? Namoonni yeroo ammaa kana keessattuu gara faashinii uffannaa aadaasaa gara faashiniitti fidee yeroo baay'ee yeroo hedduu uffachuu waan barbaaduu fi haalatti moobaayilii irraa isinitti agarsiisanii naa hojjedhaa isiniin jedhamtu jiru. Mee haala kamiin kan isin maamiloota keessan keessummeessitan? Fitsum Ayyaaloo jedhama. Baga ayyaana birraaf isin ga'e jedha. Dhaabbanni kiyya mana uffata aadaa Firaa'ol jedhama. Yeroo ammaa kana keessatti uffata aadaa Oromoo kana baay'ee ammayyeessaa jirra. Haga humna keenyatti diizaayinota adda addaa hojjetamaa jira. Fakkeenyaaf akka amantiitti amantii musliima hordofanitti amantii kiristaanaa hordofanitti goonee waan bareeda hojjechaa jirra yeroo ammaa kanatti. Ammaan tana immoo birraadha. Qaamni dhufee jira. Qaamni ka urga'u uffata adda addaa qopheessinee jirra. Itti aanee immoo masqalaaf illee uffata adda addaa qopheessaa jirra. Irreechaaf illee baay'inaan qopheessaa jirra yeroo ammaa kana keessatti. Diizaayinoota adda addaa qopheessaa jirra. Fuulduraaf illee waan babbareeda eebba irratti ayyaana irratti kan uffataman uffanni aadaa Oromoo guddatee cimatee akka laalamu in hojjenna. Mee uffannaa kana eessarraati kan isin argattan? Uffata aadaa kana keessatti nama baay'eetu gumaa guddaa kafala. Fakkeenyaaf shammaanonni hin jiranii. Shammaanonni fakkeenyaaf
naannoo fiichee irra jalqabee kan dhufanii jiranii sulultaa irra jalqabee dhufanii kan bakka kanatti kan nu kennanii jiranii shammaanonni immoo magaaluma Adaamaa kana keessatti hojjetanii kan nu qopheessanii jiranii namni callee hojjetu jira nama baay'eetu kana keessatti jira fakkeenyaaf malumaan nama 150 kan ga'u manuma keenya keessatti dhaabbataan ni hojjeta warri qorii hojjetu warri callee faayaa fa'aa kan hojjetan nama baay'eetu kana keessatti jira itti aanammoo manuma keenya keessatti immoo dizaayineroonni ni jiranii narra jalqabee shirra jalqabee dizaayineroonni baay'eetu jira namni ni jira workshoopillee addumatti ni qabna kallattii kanaan kuularra jalqabee haga hojjetamee haga xumuramutti karaa dheeraa deemee waan bareeda garuu hin qopheessine. Mee abbeegaa amma musittan deebi'a gatiidhaan ol qabatee amma barreen gaddaarra barana wanti hedduun egaa xinnoo qaala'insi hin jira jedhama. Egaa waanuma mul'ataa jirudha. Mee qaala'insi gama uffannaa aadaa huccuu aadaa kanaan wal qabatee jiru naaf kaasine. Egaa akkuma beekameen barana wanni hunduu qaalii ta'eera. Wanni hunduu dabaleera. Ta'us garuu uummanni immoo fedhii huccuu kanaa wanna qabuu fi gatiinis dabalu haala jiru ittinnee wanna sana hin fayyadama. Mee fiixeedhaaf waan tokko kaasaa. Fakkeenyaaf amma dhaabbata tokko dhaabdee nagada tokko jalqabuudhaaf daldaluudhaaf jechuudha. Namoonni daldalaaf kaayyeeffatanii karoorfatanii kaan kisaaraadhaa fi maallaqallee lafa kaa'atu. Bu'aaf kisaaraa isaanii adda baasaati kan isaan deemanuu maamila qabachuu irrattis akkasuma jechuudha. Namoonni yeroo isin ajajanu yeroo fudhachuudhaaf dhaabbatan waan baay'eedha. Maamila hedduu akka qabdanu kan mul'atu jechuudha. Kanaaf yeroo ammamii isinitti fudhatame maamiluma horachuufu. Maamila horachuuf yeroo dheeraa fudhatee jira. Garuu maamila horachuuf immoo waan guddaan maamila kabaju qabda, waadaa keetii kabaju qabda. Itti aan immoo waan kwaalitii fi waan bareedaa ta'e hojjechuu qabda uffata aadaa kana keessatti. Maaliif namni kan dhufullee nama aadaati argite, aadaa isaa jaalatee uffanni aadaa immoo akkanumatti iyyuu qaaliidha. Qaalummaa kana immoo danda'ee gara mana uffata aadaatti yoo dhufu immoo kwaalitii isaa eeggattee waan bareedaa kennuu qabda, hojjettee kennuu qabda. Gammadee akka deemu. Akkasitti yoo godhattu namni immoo namni tokko dhufee yoo bitatu nama biraaf itti hima kallattii kanaan maamiltoota baay'ee horree jirra maamiltoota dhaabbatallee ni qabna godinaalee adda addaa keessatti kan jiran maamiltoota gurguddaa ni qabna fakkeenyaaf aadaa fi turizimii Oromiyaa irra jalqabee maamiltoota baay'ee qabna. Maamiloota nol qabatee amma waan nama ajaa'ibu amma huccuun kuni yeroo hodhamullee kun hordoftoonni keenya haa ilaalanu hodhamaati kan ture garuu yoon sobuu baadhee daqiiqaa 40 hin guunne jechuun nan danda'a uffanni kun uffanni uffadhee jiru kun kan bahe jechuudha. Ijoollee akkas baay'ee aktiif ta'an yeroo ammanaa keessatti uffata baasuu danda'an kanoo haala kamiin kanatti argattu akkamitti immoo argatteeni ijoollee baay'ee daddafanii hojii hojjetan akkasumas immoo muuxannoo guddaa qabanilleedha kanatti of jalatti qabattee jirtu mee waa'ee kanaa kaasime. Wanti kana akkamitti uumamee si fakkaate hojii jalqabnee yeroo muraasa keessatti ijoollee kana argannee walumaan wal gorsinaa wal dandeenyee akka obboleeyyaan wal laallaa akkasitti ta'ee ijoolleen illee maaltu jira si fakkaate mana keenya jedhanii dizaayiniif hojjechuuf immoo baay'ee tattaaffii godhatan ijoolleen immoo hin beektaa biyya keenya keessatti aadaan hojii xiqqoo nama rakkisa garuu ijoolleen waan akkasii miti sa'aatii 24 inni hojjetanii dhugaaf yeroo amma yoo hojiin baay'ate halkan illee guyyaallee hojjennee hirriba keenya dhabnee hojjennee uffata aadaa kana hin qopheessina namni baay'ee daddafnee akka hojjennu ni beekanii waadaa keenya illee akka kabajnu ni beekanii isaanillee ijoolleen garuu ijoollee ciccimoo qabna. Yoo fuulduraaf illee ijoollee jala jalaan barsiisaa deemaa jirra. Yoo barsiisnu hojii qofa miti. Aadaa hojiillee barsiisaa deemna. Kallattii kanaan ijoollee kana uumne. Baay'ee namatti tola. Egaa hordoftoota keenya kan isin hordofaa jirtan OBN sagalee uummataa irratti sagantaa yeroo kaayyooti. Marree egaa birraa kanarratti eenyee egaa uffannaa aadaatiin akkasitti bareenne manni huccuu aadaa firaa ol nu bareechee akkasitti kan nuti hojjetaa jirru. Egaa bunnis danfaa jira. Egaa buna keenyas hin dhugna. Jidduutti meemee immoo guyyaan guyyaa bashannanaati waan ta'eef sirba hordoftoota keenya affeerruuti. Sirba aadaa gujii tokko
kan waltajjii dhaabbata daldala bunaa qarcaanshee irratti dhiyaate tokkodha. Sirba baay'ee namatti tolu shubbisa bareedaadhaan kan shubbifame. Mee hordoftoota keenya sirba kana hordofaati gara boodaatti immoo walitti deebina. Hordoftoota keenya kan isin hordofaa jirtan OBN sagalee uummataa irratti sagantaa yeroo kaayyooti kaayyoo multiimiidiyaa qopheessuudhaan kan isin biraan ga'u jechuudha. Marreegaa birraa irratti argamna haadha fulbaana lamadha. Egaa barri kun bara nagaa nuuf haa ta'u bara ifaa nuuf haa ta'u jenna ammas irra deebine. Sagantaan keenya ammas itti fufeetii kan jiru keessummoota keenya egaa Fitsumoo fi Abbee wajjiniin jira. Uffannaa aadaa Oromoo egaa haala bareedaa ta'een hojjechaati kan isaan jiran jechuudha. Akkasumas immoo maamilaaf immoo yeroo inni barbaadetti amma dhaqxanii ajajatanii bira dhaabbattanii daqiiqaa 30-40 keessatti waan barbaadan fudhatanii deemuu ni dandeessu. Keessattuu namoonni ariifatanii iddoo gara fagoon deemaa jira maaloo yoo isiniin jedhan isin amma baastaniiti egaa kan isin kennitanu baay'ee namatti tola. Sponsorri sagantaa keenya immoo qarcaanshee Coffee Trading dhaabbata daldala buna qarcaansheeti. Egaa dhaabbanni kun sadarkaa Plaatineemiitiin sagantaa kana sponsor nu godhee jira. Guddisneeti kan nuti galateeffannuuni. Egaa Abbee Meemee egaa gara keettanii immoo dhufa. Uffannaa aadaa kanaan wal qabatee egaa maamila hedduu horattaniiti kan isin jirtanu. Maamilli keessan kun immoo kan biyya keessaa qofamoo biyya alaattis immoo akkamiin maamila qabdu mee kana nu baasne? Eeyyee maamila asirratti biyya keessaa maamila baay'ee qabna. Sanaan ala immoo biyya alaarraayis amma namni tokko dhufee asii haala hojii keenya haala hojii ammamitti daddafnee hojjennee akka kenninu
miidhagsinee akka kennu sana warri argan immoo bizinas kaardii hin gaafatanii wanna sana hin kenninaafi wanna itti argamu sana hin kenninaafi haala sana qabanii deemanii namoota barbaadan namoota biraa irratti hin kennanii sanarraan immoo namoonni sun argatanii Telegram irrattis yoo qabnu wanna ta'eefi isarraa chaanaalii qabnaa isarraa ilaalanii nuu bilbilanii firootaas yoo qabaatanii firoota sanarraanii akka fudhatanii bira ga'uu goonaa yookaan immoo poostaadhaan isaan kaanis nu ergaa jedhanii qarshii gaafatanii akka arganii haala sanaanii biyya alaarraas maamiltoota baay'ee qabnaa fayyadamaa jiran namni baay'ee namatti tola. Keessattuu warri immoo biyya alaa jiran kun dheebuu uffannaa aadaa Oromoo kana qabu. Warri biyya keessa jiran faashiniin tokko yoo ba'e amma dhufanii isin biratti hodhisiifachuu danda'u. Isaan immoo fageenyarra waan jiraniif dheebuu uffannaa aadaa kanallee ni qabaatu waan ta'eef haala kanaan illee hojjechuun keessan baay'ee namatti tola. Egaa Fiseemee gara keessaniyyuu deebi'a. Egaa yeroo garaagaraatti uffannaa aadaa kana biyyaan alattillee yeroo eeggannu ni mul'ata keessattuu sagantaa garaagaraa yeroo ayyaanaa yeroo hojjennu wantoota arginu jira naannoo Finfinnee Shiroo Miidaatti uffanni kun meemee akkamii haala kamiin qophaa'e jennee gaafa gaafannu kun kan sadarkaa ekspoortiitiif qophaa'edha fa'aa yerootti jedhamtu jiru jechuudha. Uffannaan aadaa keenya kan Oromoo kun sadarkaa sanaan adeemsisuudhaaf maaltu yaadaa jirtu isin amma yeroo ammaa haala gaarii irratti hojjechaa jirtu waan ta'eef jechuudha. Kanadha gama kaaniin immoo konsartiiwwan garaagaraa biyyoota addunyaa garaagaraa irratti yeroo adeemsifamu konsartii adda addaa artistoonni keenya yeroo biyya kanaatii biyya keenya Itoophiyaadhaa gara biyya alaa deemanu diizaayineroota wajjin walitti dhufiinsa qabaatanii yeroo isaan deemantu mul'ata. Yeroo ammaa kana diizaayineroonni keenya warri Oromoo ta'anillee uffannaa aadaa Oromoo bifa adda addaatiin hojjetame yeroo isaan fuudhanii deemanii konsartii adda addaatti faashin shoo agarsiisantu mul'ataa jira amma. Haa ta'u malee bal'inaan hin mul'atu. Isin mee kana keessatti hirmaachuudhaaf mee yaada isin qabdan maali? Gara fuulduraatti maali yaaddaniittu? Isa jedhame mee akaas? Dhugaadha. Maaltu jira? Fuulduraaf waan akkasirratti karoorsinee hojjechaa jirra. Baay'inaan qulqullinaan hojjennee bakka sanarratti galma ga'uuf itti hojjechaa jirra yeroo baay'ee. Yeroo baay'ee anillee hawwiin kiyya darajaa addunyaa irratti wanti kana qophaa'ee konsartii guddaa irratti akka ilaalamu uffanni aadaa bareedee akka ilaalamu hawwiin kiyya hin hojjedhallee kana keessatti illee hin hojjechaa jirrallee garuu maaltu jira kallattii kana keessatti namni baay'ee fudhachaa jira akka ishiin duratti ibsiteetti uffanni aadaa warri fira qabu warri jaala qabu namni biyyaarraallee gara kanatti illee yoo dhufan uffata aadaa kana dhufanii bilbilaan qunnamanii fudhachaa jiran yeroo baay'ee garuu fuulduraaf garuu ani akka hawwii kiyyatti akka dhaabbata mana uffata aadaa firaa walitti addunyaa adda addaa irratti ga'uuf hin hojjechaa jira. Galma irratti hin geenyaa jedhee yaada waaqni nu gargaaru. Rabbiin isin gargaaru buna si dhugaatu magaa jidduutti barii ayyaana irratti barii gaafa argaman dhugaa wanta ayyaana irraa hafe kunis hin jijjiiramti nama kan maddeessu. Egaa tokko lama jennee sagantaa keenya akkasittiin hordoftoota keenya biraan ga'aatii kan nuti jirru jechuudha. Sirba tokko nu affeertaniitu nagaatti isaanii jenna yeroo biraa ammoo ammas walitti kan deebinu ta'a jechuudha. Sirba Iteenesh Girmaa. Kan qabne. Tole sirba Iteenesh Girmaa gaa Fitsumii fi Abbeen nu affeeraniiti kan jiranu anis affeeramaadha hordoftoota keenya isinis nu affeeramaa isiniin jennaa. Egaa haala kanaan egaa qophii kana hojjechaati kan nuti turre qophii kana beeksisaa kan isin wajjin ture ani Nasraa Shariifii akkasumas immoo gama ogummaa kaameeraa fi suur-sagalee gulaaluudhaan immoo Fayyisaa Mirreessaan wajjin ture qopheessitoonni qophii kanaatis ani Nasraa Shariif akkasumas Abbabaa Magraatii marreegaa buna kanas immoo babbareechitee gaa miidhagsitee gaa babbareechaa nu danfistee kan nu dhiyeessaa turte aloon illee nu wajjiniin turte
isinis gara stuudiyoo keenyaatti dhuftanii yaada haala kanaan egaa huccuu aadaa irratti qabda waan nuuf ibsitanii fi guddisnee isin galateeffannaa yeroo biraa immoo kan walitti deebinu ta'a. Isinillee galatoomaa waan nu affeertaniif waan guddaadha. Baay'ee galatooma. Uummata keenyallee galatooma waan uffata aadaa kana waan nu fayyadaniif, hamilee keenyallee waan nu guddistaniif baay'ee galatooma jenna. Waaqni bara bareedaa godhu jennee kanaan galatooma. Guddisnee isin galateeffannaa barri kun egaa bara milkii, bara jaalalaa, bara tokkummaa, bara waan dhabne hundatti argannu nuuf haa ta'u isiniin jenna. Kabajamtoota hordoftoota keenya amma torbanitti kan yaaddan haa milkaa'u, kan nyaattan haa sifaa'u isiniin jenna. Ayyaana gaarii isiniif haa ta'u, fayyaa nuuf ta'a.